السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفولي كبجمتوتا دعوتوتا عاشا عندك جرتو. أكم جرتان كبجمتوتا دعوتوتا كي جرتان إجاباتني الحمد لله جرى قالت ربي إيجا رمضان كيسا بايه ولين انتري أرى أركتري دشاني دفني جرى كبجمتوتا دعوتوتا كينيا. بايزوي رمضان كيسا وانا دادات بايتني بيتني ميري كوبي رمضان تجرى رمضان كيسا موتو مشالي رمضان ajajuma ramadana kana geessa jirra bifa video tinisinitti dhufneet nisin simachuulee baahnu gara keessatti maamiltoota keenya guutuu isa maatii guutuu surprise gochaa irra waan akka timiraa waan ji'a ramadana maal isinitti himnare asbeeza ramadana guutuu isiniif geggeessaa jirra maamiltoota keenya guutuu isaanii warra oromiyaa keessa jiran hunda jennu namoota oromiyaa keessa jirtan namoota oromiyaa keessa jirtan hunda keessanuu isin simannee isin geggeessaa jirra bakkoota adda addaa deemaa irra deemnee mootu kallattiidhaan maatiillee surprise godhaa jirra maatiillee dhufanii immoo nu birallee dhufanii yeroo surprise isaanii fudhatanii nu biraa deemantu jira haaluma kanaan hojii keessa jirra hojii hojjetaa irra jechuudha kabajamtoota daawwattoota kenna gara keessatti hojjetaa jirra jechuudha ariilee kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya adhamoo deebinee anaaf Aishaan meeshaalee obboleettii keenya qabannee dhufneerra meeshaan obboleettii keenya baay'ee meeshaa guddaadha meeshaa qarshii gara 100 fi gara 80ti isinillee kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaan kun maali ana hoomaan na barbaachisa jechuudhaan laaltanii chaanaalii keenya jaalattanii gama keenya dhuftanii xalabachuu keessaniif guddaa isin galateeffadha Aishaalleen salaama isiniin jechaa jirti سلام سنين جتة جامع كأننا تديمنا مشاء أبوليتي كأننا سنت أغرسة تديمنا يشوف هيا ده وقت كأننا رمضان كأننا تقولش شو راني سنت راودو كأننا ديهم سنين جرا جرا كثير لله ديهم سنين جرا أما موتو مشاء هراك أواني رفني جرا إن شاء الله كوبي أددا تجرا رمضان كان كيسا إتكوبا جرا ما نبى نوام بني نسينا إن شاء الله كران كنا أددا بدري جرا نجار تاني كرا كيسا تنقصني نقاهتار تاني إفهم فيديو تاني سنت رابني جرا هندرا جرا إن شاء الله يا ربي جرا program هيدو كرار هيدو كمان نرفع جرا isin biraan geedna gara kaan shaba kan rakkisaa gara kaan ni waqa waame ka jirare kana wakana himale ani gide isinti boo fi daawwattoota geedna amma meeshaa ajaa'iba meeshaa adda ta'e maashaallah meeshaa guddaa meeshaa mootuyyuu haara wasin dun illee keessa jira kana jigati isaa wajjin isin beeksisna garuu viidiyoo kenan ilaaluudhaan share like subscribe gochuun raanfatina warroon immoo gara keessatti dhuftanii eessa jirtaa finaan jettan eddoon jiru adaamadha akka asumaan beeytan isiniin jedha lakkoofsa bilbilallee warra gaafattan gaafattantu jira kana jecha lakkoofsa bilbila keenya duwwaa 9 shantama jechuudhaan gara keenya dhufuun dandeettan isinna warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan garuu subscribe gochuudhaan gama keenya akka dhuftan akkasumas immootu maamiltoota keessan isa biraatiif immoo share akka gootan isinin jenna ammaan baay'ee isinitti dheeressuu hin barbaannu meeshaalee obboleettii keenyaa isin agarsiisaa waagaa isaa isinitti himna kallattimaaniin gara meeshaa agarsiisutti isin dabarsina هيا ده وقت كنا ما قلت ما نقدر ميشة ترجع تيجي جرا ميشة أددا تجرا وانت كيرامي فاشين تجرا وانت موتو كمان دراني تجرا كان أجل جاك تمر فيديو هنا جنتور الله لا ده كتيسا بيكا بتاع ده نجرا ده وقت كنا قلت ما نيجي نقدر تيجي جمرو وبلد نتنا ميشة وقول لك أبدي ديك قال لك أبدي كيسين كم نتو تجرا ماله كيسين كم نتو تجرا ماله كيسي جلاها بنجر ميشة دورتي تكبر باجس بوتو نسكت تجرا جورا هندو مافو أستيك أمر راكاسي سنقدر تيسا ساني فيرموزي أين تلمان قبل بوليتين تنا زارن ميشا ديسي كان جتورا ساني فيرموزي كن جتورا كون سرت بيك كمان نقولتني ساني فيرموزي كنا هيدو بتجرا أما مودو ديزايني أروان باي بريدا تيدين دفع قتين سلة كسم ربالي دفع قرو مو دبلون له ميشا فالتي قتيه ميشا كنجارا وانته باي بريد اللي وانته تف وانا مقولتهم تيجي تور بادا هذا كمان ساني فيرموزي كدرانجي اللي صديق أمالي صديق بتاعته كوني كارشي كوما صديق في دبلما كوني كارشي كوما لما في دبلما بتاعما سنينجر دا وقت تكينا غرا غروما تكوا كبا غرومو كوني ميشا بريدة أبا إيه كنلي بريدة غرومو يعني ديزايني يسيب بطل على أرجعته دني هذا كان بيندي سنينجر دا وقت تكينا كناس بربادي كلا تبان ميشا تانتيو زندا برسو فارموزي باي بريدة تيجنا تجرا لا بتاعته فارموزي أيها صديقين قبل بولتين تينا وركامو قبل أدي قبدي كانس قبدي كونس ورقم ما ده جرموتيو فيرموزي قطع باي بريدة تيرا كانس سنجار سيسا كإشي كيس جرو إيه ما قالوا توسيسيرا إيه ما ساعتي يسمى في تونغر بارو ما دامين لولتني بيجا لا إيه كذا كمان تسيف تدوران كذا
Biyya Ramadaana kanan lolti madaa'e. Kanas lama qabdi jechuudha tokko jecha isin agarsiise gahaadha. Ishee keessa jiranii hiikuu kana. Kun haala kana faamusii baay'ee bareeddu kan jechuudha. Bitaadhaa faamusii kun orijinaala fi baay'ee bareeddu taatedha. Asuma beeku waan ta'e eeggatu jechuudha. Baay'ee bareedan garuu baay'ee natti tolti faamusiin kun kallattii maaliin meeshaa itti aantu isin dabarsuu qorii aadaa arsiitiin qabdi abbaa gadaatiin qabdi faamusii adiitu jira. Qoriin kun haala kanaan dibamee calleedhaan faabitti inni jedhe asitti argama. Abbaa gadaa biraa haa ta'u jedhe as kaa'e malee isin aynata lamaan qabdi jechuudha. Faamusii adii kunoo faamusii aynata hedduun qabdi isin jedhe kanas guddicha kan mana keessaaf ta'u bitattee erga buleen teenna wanti haarawaa fi kalarii qeyyarate bareede zanaaf haa ta'e dhufetu jira isa san isin agarsiisa. Otoo kennaa rakabooti kan abbaa gadaa haala bareedaa ta'een jijjiirama guddaa fidee dhufee jira baay'ee bareeda. Kan duraanii caalaa jechuudha waan tasmiilee qaba. Kana jecha kallattii maal isin agarsiisa meeshaa walirratti baay'atanii keessa bareedu lafaan dhadhayaa deema dhiifama isiniin jedha. Ilaalamee rakabooti abbaa gadaa akkatti bareeddee ilaalame. Akkanatti ilaalame duraan faane waan biraa osoo hin taane cufaan isii ta'uun duraatu na dabbarti. Amma garuu haala kanaan bareeddee dhufte jechuudha. Ilaalame baay'ee waan nama jedhudha daawwattoota keenya. Akkuma duraanii suuqa wajjin siinii wajjin dhufte fermeelloo waan hunda qabdee jajjabana kaa'atan keessa isaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya rakabootni abbaa gadaa kun kan duraan bareedee dhufee gatii qishuu dabalatee siin dhufe gatiin isaallee duraan qarshii 3,100 ni beeytanii garuu immoo kun kwaaliti eeggatee dhufe waan ta'eef 3,800 gurgurama jechuudha daawwattoota keenya. Hayyee kallattii maaliin gara meeshaa itti aantutti yoo isin dabarsu rakabooti gibilaayitti illee qabdee obboleettiin teenna kan mabiraatiin billichi jechaa mana bareechu jechuudha. Abbaa gadaa kana gisee hunda itti fayyadamte kan ammoo yeroo keessummaatiif akkuma san kunillee qarshii 4,000 ni beeytanii siinii isaa wajjin kun haala kanaan bareede ilaalame. Ilaalame kana namatti kennuun isiitu yoo gada sana itti ilaalame. Maashaallah ani gara baay'ee jaalladha siinii kana. Isinillee ni jaalattanii ajajachaa jirtan jechuudha. Yeroo hunda nu biratti beekama. Kun immoo maashina bunaatti qarshii 800 bitama. Kun immoo mandajaan ta'uun irratti dhaabbatanii qarshii 800 bitamti ni beeytanii. Kun immoo mandajaa kasalaati gisee mabiraatiin hin jirre inni immoo qarshii 700 bitama. Maashina qamashaatu jira. Maashina qamashaa dura nama hedduun na gaafatee ture. Amma garuu dhufee isin biratti beektuudha bitachuu dandeettan jechuudha. Duraan jiru jechaa ture. Garuu bash ta'ee jiru biratti kunoo. Haala kanaan jechuudha meeshaa kwaaliti eeggateedha. Maashinni qabashaanii jira isin jedha daawwattoota keenya 2,700 gurgurama. Qorii aadaa isin agarsiiseera. Obboleettiin teenna garuudhaaf qophoofte nuti waan ta'eef meeshaa mana keessaa bichaa miti. Asbee dandoonni jira. Barbaree laalame. Waan itti Ramadaanaatiif ta'ullee. Waan jira Ramadaanaatiif ta'u barbaree waan hunda bitattee fi kun barbaree kiiloo 4 jechuudha. Shika biraa moota siin moota timira qabdi obboleettiin teenna timira gana biyya alaatti irraa dhufte haarawaa waan taateef timira obbichaa nyaachuuf osoo hin taane ollallee ittiin lulluqachiisu haala kanaan timira kaartoonii lama qopheeffatteerti jechuudha. Isa bichaa miti niidoo keekii adda addaa tolchitee kuukisii adda addaa fayyadamte faa bittinni mana sii gochuudhaaf bunaafis ni fayyada shaayiif ni fayyada addisaa danfisanii dhuguuf ni fayyada baay'ee orjinaala ammaa waan jedhu. Yeroo ammaa kanaan tokko baneetti fayyadamaa jira waan ta'eef baay'ee orjinaal fi haalaan maashaallah baay'ee bareedaadha. Zayitii abbaltirii 5 lama qabdi. Zayitiin abbaltirii 5 lamaan kun qarshii 1,100 2,200 bitama. Niidoon 1,000 gatii isaa maal jedhanii lakkaa'anii hin jenne booda 2,300 tokkochiisa. Kana fakkaata gatiin jalaa hin jedhe daawwattoota keenya kallattii maaliin distii saramikii baay'ee orjinaala taatee nu bira jira. Isitti sin dabarsata akkammoo asiin dhaabata kiyyaan qixxooftee jirtu sibiilallee tanatti wanta godhamuu fi tanatti wanti godhamus garagara. Kana jecha tolmoota dhibee keessatti pirefisiillee yeroo baay'ee bitee jira waan ta'eef guddaa guddicha tagisee ayyaana tagisee keessummaatti ta'u irraa qabee haga tagisee nama tokkochaa godhanitti qabdi jechuudha. Distiin maashaallah waan namatti toltu mana nama tokkootiif barbaachisaadha maaliif wanta barbaade keessaa laalee godhata jechuudha. Kana jecha distiin tun qarshii 4,800 bichaadha. Garuu maashaallah meeshaa baay'ee fi meeshaa kwaaliti eeggateedha jechuudha. Waan baay'ee nama jettuudha. Kallattii waan distii saramikii biyya arabaatti goona sittee walumaa dhabnaa jettanii warra bitattan jechuudha. Warri dhugaa baay'ee qarummaadha. Laalamee furreensillee asheegamee adda addanii jechuudha. Shanan isiitu furreensi shanan addaan asheegamee jira. Haala kanaan jechuudha distii shan qabdi orjinaala maashaallah taatedha. Laalameen adda addaan xaafamillee jiraate. Ma isinitti afachitti akkas gootanii asitti illee jedhamee jira kun haala kanaan biyya keenya. Ilfaawwan isin
cilfaa odii kana bichaa miti. Destination kun illee jechuudha adda addaa ni beekamu kun maal akka fayyadu kun maal akka fayyadu ani isinitti ni hubachiisu haarawaa miti. Mana maadaamii kamituu ni jira waan ta'eef haaruma sana dhuftee jette buleen teelachi asitti illee jireenyi haarawaa ittiin ta'u jechuudha meeshaan hundi mana jira waan ta'eef wanta barbaade jechuu dandeetti jechuudha. Haala kanaan kan hunda bitee fi qopheessee ni jira obboleettii keenyaa akka kuma godha distiin kuni. Share like subscribe gochuun immoo hin raanfatina. Goddanyaa ta'e santa bitachuu barbaadu jiraachuu dandeetti. Share itti godhaa yoo taate isinillee fayyadanii nullee fayyadan jechuudha. Chaanaalii keenyas akkuma nu guddistan jechuudha. Daawwattoota keenya wal bira haa dhaabbannu Oromoo ta'e nuti jedha. Saba bira laalaa viidiyoo gadhiisanii yoo ganaa subscribe isaanii kuma kudhanii kumni soddon kun afurtan ilaala jechuudha. Share olii godhatuun akkasitti alaallamu yoo sana bilee waranne waan kan caala bareedillee isin qabannee dhufna. Daawwattoota keenya hojii hedduu hojjechuu karoora qabna jechuudha. Obboleen keenya sufaa nyaata sufraa bunallee adda addaan qabdi. Sufraa bunaa kalarii boora bira qabna. Kalarii naanii jecha haaluma biraan meeshiitiin bitee jira. Sufraan kun lama walirratti 8 qaba jechuudha. Kun bunallee bareedu kana qaba jechuudha. Sabbaa gadalleen qabdi yoo barbaadammoo kan immoo rakabooti kanaan wajji jechuudha ni bareeda baay'ee. Rakabooti jimlaayitti kanaan wajji kun warqamaa waan ta'eef ni bareeda. Haala kanaan maatitti godhee bitee fi jira isin jedha daawwattoota keenyaa hawwiyaa qabdi godhee kan bichaa miti uffatallee ka qonshoora dirachuun barbaadu jetti maadaamii yuunifoormii qonshoora dirachiiftee gaafa galdamoota koomii tokko barbaaddi laalaame uutii garteerti maashaallah tabaarakallaa masoobii daabbootu jira. Masoobiin daabboo kun qarshii 2,000 fi 200 galee jira duraan 2,000 gurguramaa ture amma 2,200 ta'ee jira. Daawwattoota keenya baay'ee bareedu fi ta'ila osoo darbitanillee mukaan daabboo jillee kololaatu irraan buqqoo jechuudha. Kallattii maal gara maashina juusii yookaan immoo iyyuu maashina juusii jedhama malee maashina juusii abbaa lamaati. Ilaalamee jookii 2 qaba. Buna itti daakamu qaba. Baay'ee ordinaala fi kwaaltii eeggate jechuudha. Meeshaan kuni maal jedhama yoo gansa saachii jedhama. Saachii jechuun baay'ee kwaaltii eeggateedha. Meeshaa biyya keenya keessatti beekamaa jechuudha. Kaampaanii beekamaa jechuudha. Kana jecha maashina juusii saachii jedhamudha. Tokkoffaadha jechuudha. Qarshii 3,000 fi 850 bitama. Faarmuuzii kana ni beeytanii gisee hedduu namni hundi jaalatee bitataa jira. Qarshii 5,000 fi 500 bitama. Saarvisii warqaan malee akkasumas isaa wajjin beekamtee haala kanaan dhufti yeroo hunda kun sadii qabdi tokko achi faarmuuzii hin jira tokkos jira tokko kana qarshii 3,000 bitamsiin jira. Daawwattoota keenyaa kabiraan mootuyyuu obboleettiin teennaa sambichaa miti. Siinii shaayii burcuqqoo shaayillee ni qabdi. Burcuqqoon shaayii isiin qabdi kun haala kanaan baay'ee bareedde. Haalaan gisee namatti kennan namni fudhatu shaayii osoo hin taane burcuqqoo quufa kana. Baay'ee bareeddi wallee maashaallah. Haala kanaan obboleettii teennaa binnee waan hunda wanni isirraa hafe tokko hin jiru jechuudha. Meeshaa isii keessaa wanni hafe tokko illee hin jiru. Ishii kanatti hooniin maal kana bichaadha. Maashina uffata miidhu. Maal kana bichaa firijii eelee kana jira. Maashinni kun kiiloo meeqa gadi? Kiiloo 13. Maashina kiiloo 13 qarshii 10,000 qarshii maashina kiiloo 13 qarshii 33 hin bitama jechuudha. Daawwattoota keenya kiiloo fi gatiin isaa walitti dheeraa fakkaatu dhiyaate jechuudha. Kun immoo tuyyuu kasaalan abbaan tirii beekama. 205 yookiin immoo modeela qaba inni achirra 205. 205 inni achirra modeela qaba jedhee abbaan maamii isintti maara. Hayyee daawwattoota keenya wanni kun immoo tuyyuu kasaalan kuni 33 jedheera. Maashinni uffata kun immoo firijiin meeqa kan argisiisa? Firijiin qarshii 29. Qarshii 29 jechaadha. Abbaan maamii gatii isaa bakka ani xiqqoo dadhabetti itti kutaara maramadaan narra laaltan jedhee ni yaada. Kabaraan baay'ee biddeena qabu obboleettiin teennaa eeleen biddeena kun qarshii 7,000 bitama. Mabraatiin hojjeta jechuudha. Daawwattoota keenya ishii qexxaanuu isin dabarsaa. Qexxaan isin dabarsuu biddilibsii qabdi, siinii fannoo qabdi, televezyiina qabdi. Haala maal hin qabne jira. Wanni hin qabne tokko hin jiru. Kun biddilibsii lama qabdi obboleettiin teennaa. Tokko as jira tokko as jira. Biddilibsii lamaan kuni qarshii 7,000 bitama. Maal isaa wanta tokko achi 3,000 fi 100 meeqaan bitama tokko achi 3,000 fi 500 bitama. Lamaan isaa qarshii 7,000. Dawulallo viidiyoo isarra. Sebenarnya masih ada buat dia.
Bapak keras tadi itu enak. Dan da yake so malle. Baik bu. Kasih kuma sagali fi dibashan. Kakuma sagali dibashan ini. Hayya dah waktu tu kena kawan dan kakuma sadde dia deh. Kakuma sadde dia ni jira. Kakuma sagali dibashan ini jira. Kakuma toko ni jira. Kakuma toko dibashan ini jira. Abang kabar baru bitata. Kalau ni sahur fakar cuma dah kalau kualiti satu cala. Sahur sering walk sana sama kami ni cuma baru ti. Kalau ni kena televisi abba inci sodomi. Lama kabdi televisi abba inci sodomi lama itu. Bayi baru duri kualiti kita. Iya regalis. Salah gitu kerana akak tu tak kalau dan jatuh makan dua jam. Ajin dari situ erta hayye enggak. Ni baru dah buat insyaallah. Kalau jalan anda tak sisi kami jaga ni. Mana ada mi kutu jera. Bukan televisi kita pun mereka malam jera. Remote ni jera, mil sana jera. Kerana apa tu jera. Kabar mau tu jera. Kabar mau dah. Waktu tu kan sini kan nunggu. Isi kita kamu berbanyak. Kan mau jalan curah kaki serulle, ka bunafan ni curah, sini wan curah, kera kadang curah, sukara curah, kalni curah, kan aja cakap fanny family tu mau jalan teh, cakap tipe fake sekata mau teh, bayi berada kata ada, waktu tu kena, kabar mau tu solari, lama kau dia boleh ni tena, solari orful, kasih tiga hari. Alam ni di. Alam tu. Ni bekan jadi tiga terah. Lagi. Saat ni bekannya boleh hati. Bawah kita lalu berame. Bawah. Waktu tu kena. Solariin kuni ampuli afur qaba isa adurratti kaayamu qaba gama dammoo gama baay'ee dheeraa ta'an qaba jechuun bakka bakkatti kan manatti kan alatti kan gaarratti kan soolariin itti baadiyyaa yoo ta'e faa gurguruu ibsachuu dandeettan jechuudha qarshii 5,000 fi 200 gurgurama kan fakkaata daawwattoota keenya kabiraa maaltu nu hafee obboleettiin teenya maal kana bichaadha qarshii 5,000 uffata firaasha bakka itti afurramne dhiifne malee jechuudha. Obboleen teenya firaasha 8 fi tiraasii 24 qabdi. Firaasha 8 tiraasii 24 qabdi. Uffanni sallee kun haala kana uffisi amsoon taane maatiillee xarabeera fakkaata. Kun haala kana uffanni isaa kun 12 adda addaa miidhamee lafa jira jechuudha. Diimaa fadhii kan duraan isin hidhattanii hidhatte maashaallah. Tokkichoo barbaade keessaa ka carqii hundallee ilbaas tokko. Yaalaaltu isheellee. Kan duraan hidhamu garuu hunduu jaalatanii kan baay'inaan jechuu kana kunoo kana fakkaata daawwattoota keenya uffanni isii jechuudha daawwattoota keenya jechuu kana immoo gatii isaa sirriitti beektaa waan ta'eef kan amma isinitti himu isinitti dheeressuun barbaadu aga ammana jiru keessanii guddaa isin galateeffadhaa sheer laayik sabiskiraayib gochuun immoo irraa hinfatamini walaa jajjabeessuun isin jedha oromootiyya ammaan xumuree jira assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.